Ali sirba qofa osoo hin taane kaaraaktarii isaa nama fakkeenyaaf yeroo ala hojii turreetti iddoo bashannanaa qabaa hundi keenya achitti wal keenya eej gaappii jirullee hin laallatu namni isa bira walitti qabatu hundi xiqqaa fi guddaan jechuu kanaafu nama bashannansiisu nama tasgabbeessuu danda'u nama jaalala nama barsiisu jechuudha. Waan hedduu takka akkuma personality namattuu irraa baratta obsa irraa baratta waanuma bakka ilmi namaa barachuu qabu addunyaa tanarratti hawaasummaa irratti Ali irraa baratta xiqqaa akka xiqqaa guddaa akka guddaatti nama hin ifanne nama yoo rakkattillee jecha xiqqoodhaan deebisee hogguma takkatti si qabbaneessuu danda'udha Aliin jechuudha. Waan hedduu bakka ala kanatti seenaansaa seenaa biyya ammaa gaafa dura deemisan malee eegaas deebi'ee osoo hin taane warri ala jiru Oromoon ala jirtu Alii fuusisee ilmaan xixiqqaan dhalataman hundi warri Aliidhaa hin beekne hin jiru bakka maatii waliif fidaa ka wal fuusisu aruuza isaaniitii irratti wanni jiru anallee dabalatee jechuudha. Seenaa cimaa qaba uummata Oromoo biratti waan ibsuu hin dandeenye soo nuti amma yoo Oromoo ibsitu odaa represent nu godha jennee ka waliin nu qabu abbootiin gadaa jala teessu miti. Ali Birraan akka namaatti maal yoo jette an odaa saniin garaagarummaa naaf hin qabu. Mana amma jiru kana lammata deebi'an Bishooftu waan hin deddeebi'u takkaa yoo dhufellee tasgabbaa'ee deebi'uu natti hin fakkaatu jechuudha. Bakki amma teenyu manni san yaadannoo hedduutti qabna hedduu ulfaataa nama waliin nu qabu nama yeroo aarre nu gorsee nu deebisu dhabne nama dhufnee biratti boonyu dhabne nama mari'annu dhabne amma waan hin jeebisu beeku dhugaa Rabbi galatoo. Duuti aartistii keenya hedduu onnee nama tokko aartist Alii Birraan uummata Oromoo fuulduratti waa'ee tokkummaa Oromoo irratti waa'ee aartii Oromoo irratti waan inni qoonni inni hojjete waggoota 60 darbaniif qooda olaanaa qaba. Keessattuu godinaalee adda addaatii walitti aartistoota fiduudhaan dalagaa inni dalagee aadaa godina adda addaa akkasuma tokkummaa Oromoo irratti jaalala biyyaa irratti waan taphachaa ture qooda olaanaa qaba. Keessattuu waggaa 50ffaa erga kabajatees waggaa 9s guddoo walitti dhiyeenya qabna waan hedduu waliin dabarsaa turre. Kanaaf Aliin qoonni inni aartii Oromoo irratti guddina afaan Oromoo irratti inni qabaataa ture bakka olaanaadha. Alii Birraa egaa inni daangaa hin qabu afaanii fi aadaa qofa irratti miti. Alii Birraan waan mara yookaan waan hundaa yoo jette waan isa ibsu maal jennaan Alii Birraan guutaadha kallattii kamiinuu isa ibsuuf jechoonni si hanqataa beekta. Alii Birraan addeessaa waan hundaati ifaadha ifaa hin dhaabne akkasumas ammoo faana kenna mataa kennaas jechuudha. Inni Aliin afaan guddisa yoo jenneme maal maqaa dhufu? Aliin afaan guddisa jennu qubee afaan dhoonna qubee jenna. Qubeen kun kaleessa gaafa reediyoo cabsa televezyiinii cabsa jedhan san keessatti akka hin cabsine weelluudhaan walaloo san qindeessee barreessee warra afaan kana jibban warra aadaa kana jibban warra qubee kana jibban akka isaan dhaga'anu kallattii artiitiin yadaleessee midhaaksee kiilolee isaa sagalee isa saniin bareechee itti agarsiisee ibsee jechuudha. Kanaafuu artii yoo yaadattu afaan yaadatta qubee afaan Oromoo akka hin banne yaadatta jechuudha. Dr. Alii Birraan afaanii fi aadaa qofaa miti kan guddise. Eenyummaan akka leellisu godhe Oromummaan akka dagaagu nama godheedha. Lammata waa'ee Alii Birraa asitti mana bu'aa kana ta'anii haasa'anii fixuun xiqqoo rakkisaadha. Maaliif yeroo fudhattee yeroo dheeraa fudhatteetu fixuu hin dandeessu. Alii Birraan aykanii uummata kanaati. Gaafa uummata Oromoo yaaddu Alii Birraan nama si fuuldura dhufu. Alii Birraa gaafa yaaddu uummata Oromoo yaadda waan ta'eef Alii Birraan aadaa fi afaan caala eenyummaa Oromoo akka lallisu akka namni eenyummaa ofii beeku Oromoon
bahaa jiruu fi lixa jiru kan kaabaaf kibba jiru akka inni wal baru nama godhe waan ta'eef hojiin Alii Birraa akka salphaatti waan dubbatamee dhumu jechuudha. Afaan Oromoo hundee Oromummaati waan inni jedhu isa kaasuu dandeenya. Wanta hedduudha. Barnoota irratti waan inni hojjete gaafa ilaaltu barnoonni aadaaf afaan hojii namni barate afaan isaa beeka, aadaa isaa beeka, si galee eenyummaa isaa beeka. Na Dr. Alii Birraa gaheen inni gumaachi uummata Oromootiif godhee agas kanatti kan keessu miti. Wanti na dhibu garuu ofii isaatiif sun ta'in uummata kanaaf jiraatee nama darbeedha. Kanaaf dhaloonni nama jiru kun isarraa wanta baay'ee baranna waan ta'eef karaa inni irratti dafqee fidee asiin gahee kana akka salphaatti miti. Alii Birraa afaan isaatiin sirbuu miti. Afaan isaatiin sirbuu qofa sun ta'in gaafa viidiyoon black and white bara darbuu san keessa bara Kubur-Zabanyaa keessa ture san Gaashmaan Mudfaa jiru isaan hiriyyoon isaa hedduun jira. Gaafa riikoordiingii irratti kan qilleensa irra oolu afaanonni biraa waraabaman kan afaan Oromoo taphatu Alii Birraati. Inni waraabamu ture. Dhorkaa ture waan ta'eef sana obseeti osoo yeroo sun baqatee achirraa fagaatee afaan isaa dagaagsee amma kana eenyummaan Oromoo akka guddatu akka Oromoo duratti siin jedhise kaabaaf kibbaaf bahaa dhiyaa walitti dhufee intinii godhu san karaa tafuu danda'ee sana obsaan darbee sadarkaa amma jiru kanarra akka kennutti geenyu. Warri isa hordofus akka uumamu artiistonnis qabsaa'onni biraatillee qabsoonni fi aartii wal qabate waan ta'eef wanta guddaa nama godhee darbeedha waan ta'eef Aliin akkuma duratti waan salphaatti kaasumatti yeroo fudhannee irratti haasofnee baay'ee natti tola. Ali jechuun nama akkuma buleessi kooree lafa kaa'e nama madaallee herreennee madaalliin isaa daangaa qaba jennee daangaatti goonee himnuu miti. Hedduu ulfaataadha. Ani sirboota isaa gaafa duraa re'ee takka yoon eeguun beekane sirboota amma sirboota isaa keenya shururuu yaa burtukaane dhimma walala waan jedhu fa'a sirboota hedduu adda addaa dhageenyeerra garuu yogguun afaan boruun sirbuma isaattiin afaan Bariyaalee baay'ee kana keessa wanni nan dubbachuu barbaadu asuma mooraa kana keessatti walitti dhufaa turre na gorsa ture gorsoota adda addaa. Isin warri nu duraa kunu kana dadhabdanii asiin geessan nuti maal isin irraa fuunu waan jettu mooruma kana keessatti gaafadheen ture ani. Fakkeenyaaf mana kutaa tokko naa kenneen dhufaa gaafaan dhufe 2 faa 3 faa 4 faa bulee waa barreessinaa waaqeenaa sadarkaa addunyaatti. Ali jechuun yoo sadarkaa Afrikaa kana osoo hin ta'in laabrarii addunyaa jechuun dandeessa. Makkisaa kana qabaachuun aadaa fi afaan saba sanii maal fayyada? Ani hedduu na boonsa. Sadarkaa inni afaan Oromootiin warri sila ammaan tana ammayyoomanii fi qaroomina qaban muuziqaan irra ga'e jedhanii yaadanii fi sadarkaan Alii Birraan itti fannisee bira darbee garaagarummaa guddaa qaba ammallee sadarkaa addunyaatti. Nama akkasii qabaachuun barnoota irratti, fayyaa irratti, ispoortii irratti namni osoo maalummaa ispoortii biyyattii tana keessatti osoo namni hin barin ispoortiin fayyaadha, ispoortiin guddina, ispoortiin diinagdee jedhee tilmaamee qubattee laatee darbee Alii Birraadha. Kana jennee himuu hin dandeenyu waa'ee Aliidha. Maaliif ani mooraa kana keessatti wantoota takka takka naan gaafadha akka gorsaatti. Maal la gorsitu ani amma yeroo kana nama waa barreessu akkamiin barreessu yadaloo akkamiin akka keessan kanatti mi'eessuu akka dandeenyu. Jenereeshinii amma jiru kun in sirbina malee sirboota Alii Birraa parsantii tokko mi'aawu sirboonni nuti sirbaa jirru fi yookiin barreessine wada sirbanii kenninu jechuudha. Isaan kun akkaataa kana dura meeshaa muuziqaa baay'ee isaan kun warra afaan Oromoo kana qinyiitii irra fiduudhaaf yaalii godhanidha. Dr. Aliin Faan afaan Oromoo muuziqaa faranjiitii wajjin waliin simu waliin madaalu waan jettu fa'a. Gaafii akkasii fa'aa gaafachaan ture mooruma kana keessatti. Isaan kun eenyurraa akka baratan gaafa kitaara baratan gaafa wantoota adda addaa darbuu adda addaa keessaafuu afran qalloo san keessa meeshaalee baay'eetu jira. Meeshaa aadaa osoo nammayyoomin hammayyaa kana caala mi'aanis yoo qinyiitii isaanii yoo laalte akkamitti akka isaan sirba yoo laalte maal akka isaan yadaloomsaniif sagaloomsa yoo laalte dhaqqabuu dadhabne deebisni bakka sanatti deebisuudhaaf ganaa dhaloota waa gaafata ture sittiin hima waa'een Alii Faan.
hedduu gaafachaan ture akkamitti kana bartanii lakkii Mahammad Siimiti dhaloota dhufurratti ga'aa jabaadhu naan jechaa ture. Kanaaf wantoota yaadatan hedduutu jira waan ta'eef waa'ee Alii kana jedhamuu hin danda'u. Gorsaa kiyyaa naan gaafadhaa akkamitti wanni kun maal goonu akkamitti nuti karaa keessan deemuu dandeenya maal isinirraa dhaaluu dandeenya kan jedhu irratti hedduu mooraa kana keessatti hedduu gaafachaan ture. Kanaaf Alii sadarkaa afaan Oromoo osoo hin ta'in sadarkaa Afrikaa osoo hin ta'in sadarkaa muuziqaan ammaan tana qaroominaa fi saayinsii wajjin wal simatee deemaa jiruttu irraa ol jira bira ga'uudhaaf ganaa jaarraa meeqa nama barbaachise yaadaan.